Tolee har'aan kan ammoo barumsa baay'ee barbaachisaa ta'ee keessaa Microsoft Office keessaa Excelii barannaa. Excelii jalatti operaationiiwwan akka salphaatti dalagamuu danda'an keessaa qabxii barattootaa hojjechuuf kan nu fayyadu total markii, average, grade, rankii fi akkasumas maximum mark and minimum mark warreen jedhaman haala salphaadhaan Excel irratti akkaataa kamiin akka hojjechuu dandeenyu isiniif agarsiisaa jechuudha. Kun barattoota fi namoota Exceliif haarawaa ta'an ilaallata. Haala baay'ee salphaa ta'een Excel irratti waan hojjetamuu danda'u hunda hojjechuu akka danda'aniin isin agarsiisaa jechuudha. Okay. Calqaba maqaa barattootaa torban qaba. Aliyyi, Umar, Caalaa, Faayisee, Boonii, Jaak fi Firaansi warra jedhaman koorsii meeqa fudhatu? Koorsii 5 fudhataniiru. Fakkeenyaaf Aliyyiin maatisii 70, fiiziksii 89, keemistirii 80, ingiliif 80 fi baayoloojii 99 qaba jechuudha. Akkuma kana hundi isaanii akkaataa kanaan qabu. Amma nama torbadha kan nama 700 si'a tokkotti hojjechuu dandeenya. Kaayyoon keenya inni guddaan foormulaa fayyadamuudhaan tootaalii kan nama calqabaa kana qofa hojjechuudhaan kan namoota kaanii automaatikaalii akkaataa kamiin akka Exceliin kun nu hojjetu goona kan jedhudha. Tootaalii kan koorsii 5 kanaa barbaanna, averages kan koorsii 5 kanaa barbaanna. Hundasaa tokko tokkoon hojjennee jechuudha. Amma tootaalii hojjennu. Tootaalii eenyuuf hojjenna? Aliyyiin koorsii 500 keessaa meeqa fide kan jedhu hojjennuuf. Sana gochuudhaaf calqaba isheen kun seelii jedhamti. Excel irratti hin beektu. Seelii ishii kanaan active godha jechuudha. Irratti click godha. Sararri kun itti sararamee jira taanaan active cell jedhama. Active ta'ee eega jiraatee ergan kan irratti click godhee active taasiseen booda akkuma argitan iddoo kana dhufaa insert function bakka heddu yookaan f(x) kan jettu kana hundi keessanuu hin argitu achirratti cuqaasaa. Ergan cuqaaseen booda wanta kana naa dhufaa. Wanta kana keessaa maalirratti click godha jechuudha. Sum kan jedhuun barbaada. Kunoo sum isa kanan tuqaa. Ergan saamii kana tuqeen booda bakkee okay jettuun tuqaa. Ergasiin booda yookaan dhufee asirratti barreessuu nan danda'a yookaan asirratti hin barreessa jechuudha. Saamiin eessaa hanga eessaatti hin barreessa? Asii kaasee hanga asii waan ta'eef asii kaasee hanga asiitti akkaataa kanaan yoon irraa harkise akkuma asitti argitan E7 dha hanga I7 tti naa jedhee naa fudhate jechuudha. E jechuun ishii kanadha. 7 asiin ishii kana. I jechuun ishii kana. 7 ishii kana jechuudha. Yookaan immoo select gochuu dhiisee dhufee asumarraa keyboard kiyyarraa jechuudha. E7 colon I sorry I7 jee barreessuu nan danda'a jechuudha. E7 I7 akkuma argitan 425 baasee jira. Kanas immoo dhufee akkatti yoon harkise sorry itti dabalee ishee kana dabalee sun qaba. Yoon dhufee irraa harkise 425 naa baasa jechuudha. Kana maal gochuu amma okay jedha ishee kana irratti batanii okay kana gaafadhu 425 kana naa baaseera. Amma ergan kan tokko kana hojjedhee kan warra kaanis hunda akkaataa kanaan hojjechuun narraa eegamu. Seelii kana irratti hin argitu yoo ta'e tuqaa ishee kana ishee as jirtu kana kunoo ishee asirraa mul'attu ishee kana maal gochuun qaba jechuudha. Gaafan ishee amma mallattoon asirraa mul'attu mallattoo ida'uu taate walakkaan ishee adiidha. Geessidan tuqaa mul'attu sanarra gaafan kaa'u gara gurraattiitti jijjiiramti. Ishees gadi qabee maal godha jechuudha. Amma iddoon hojjechuu barbaadu tan gadi harkifadha jechuudha. Asiin ga'ee maal godha jechuudha. Nan gadhiisa. Gaafan gadhiisu kan hunda isaatii naaf hojjetee jira. Okay. Kun akkaataa kamiin akka saamiin keenya hojjetamudha. Kan hunda isaatii hojjetee jira jechuudha. Ani isa calqabaa qofaan hojjedha. Inni immoo kan hunda sanaaf hojjeta. Inni taanu average dha.
average akkaataa kamiin hojjenna kunis walum fakkaata samii faana wal fakkaata sam yookaan total jennaani kan average hojjechuufis dhufnee calqaba iddoo kanatti kilik goona ishii calqabaa irratti yeroo danuu ishii calqabaa irratti maaf goona asii gadee waan arginu suma calqabaa irraa eegalla malee iddoo kanarraa eegaluu hin dandeenye nuti ammaaf calqaba kana kan aliyyirraa eegalla akkuma samii ittiin hojjenne ammas dhufnee function kanarratti hin cuqaasna erga cuqaasnee kana keessa kuno isa kana keessa average kan jedhu barbaanna kunooti average kan jedhu iddoo kana jira average irratti nan cuqaasa ammasi ergan average irratti cuqaasee akkuma duraa yookaan harka kiyyaan hin barreessa yookaan ammas irra deebiin isa kana maal godhachuudha nan harkisa jechuudha totaalitti hin dabalu eessaan geessatti E7 hanga I7 tti harkisa jechuudha erga harkisee kuno average 85 naa kaa'inaa hojjeteera okay jechuun qofa irraa eegama okay average go 85 naa kaa'e ammas akkuma isa duraan maal godhaa akkuma isa duraan ammas ishii kana qabadhaa jechuudha ishii kana qabadheen amma dhumaatti gad harkisaa average hunda isaatii naa hojjetee jira jechuudha kunuun kan kana 76 tuqaa 6 kan kana 86 tuqaa 4 kan kana 72 tuqaa 8 akkaataa kanaan haala salphaadhaan maal naa hojjetee jechuudha average kun naa hojjetee jira jechuudha inni taanu maalidha giriidiin isaan kan caala wanni qaba waan danuu waan irratti hojjetamuu qaba calqaba ergas unneen booda seelii kan active erga godhanne ammas gara f keenya deemna amma gradii hojjechuudhaaf waan ta'eef kan nuti tuquu qabnu f isheetu kanadha f okay amma tun gradiin hojjetiin dura asitti waan tokko isin agarsiisu 90 hanga 100 yoo ta'e een kennaafi gradii hojjechaa jira 80 hanga 90 yoo ta'e hanga 90 yoo ta'e biin kennaafi 70 hanga 80 yoo ta'e siin kennaafi 60 hanga 70 yoo ta'e diin kennaafi leezaan 60 yoo ta'e effin kennaafi jechuudha amma function kana mark givenii kana haalaan beekuun qaba gradii kanarra dhufeen bakkee f jettu kanarratti ergan cuqaaseen booda f kan jedhu kanan tuqaa f kan jedhu tuqeen okay dhaanii akkas duraa irraan harkifnu kun asitti f dhenaa barreessee jira innas keessatti anasitti maaltu narraa eegama f amma average kiyyarratti hojjedha averaging kun maalirra jira yoo inni maalirra jira k7 irra jira asufeen k7 jira f k7 greater than 90 maal kenniif jedhaani gradii a kenniif kuno akkuma asirratti argitan f k greater than 90 a kenniif jedhanii jira okay jechuun an danda'a amma xumuroo jechuu miti dhufeen iddoo kanarratti edit godhadha koomaan kaa yookaan immoo qoodduu godhee ka'een ishee kana hunda ishee fudhadhaan hanga amma mallattoo wal qixaatti fudheen ammas paste godhaa fk greater than 80 fk7 greater than 80 b kenneef hin jedhaanii ammas dhufeen fk7 greater than 70 maaldha 70 fi isaa ol yoo ta'e caa kenneef hin jedhaanii fk7 greater than or equal to 60 maal kenneef hin jedhaanii d kenneef hin jedhaanii else f kennaaf hin jedhaanii asitti dhumarra jechuudha amma ammattuu meeqan banee 1 2 3 4 arfanuu isaa cufuun qabaa jechuudha tokko cufameera 1 2 3 dabalaa jechuudha 3 dabalee maal gochuun irraa eegama
okay jechuun irraa eegama. Maal kenneef jechuudha ishee jalqaba kana b kenneefiira jechuudha. Kunoo gaafa irratti okay jedhu function koo asirra jira. Asirra dhaabbeen ammas akkuma sanaa iddoo tuqaa kootiin annaqaa ishee kanarra dhaabbeen ammas gadi narkisa jechuudha. Kunoo warra kaanii caa kennee warra kaanii baa kennee wanti nama gaddisiisu garuu namni argate hin jiru as keessaa. Qabxii olaanaan biidha 80 fi 90 jidduu jechuudha. Kunoo 80 akkuma argaa jirtan caadha. Asirratti kilik godhee ilaalla. Yoo 80 ol yoo ta'e malee 80 yookaan equal hin jenne 80 mataan isaa caadha jechuudha asitti. 70 mataan isaa mootoo jiraate 70 mataan isaa maal ta'a jechuudha. Daata jechuudha. Baan meeqarraa eegala 81 hanga 90ti baan jechuudha. Okay. Amma gireedii finnee jirra. Inni taanu raankii hojjenna. Barattoota torba keessaa tokkoffaa bahee eenyuun lammaffaa bahee kan jennu hojjenna jechuudha. Akkuma isa dura ammas asirratti kilik goona. Seelii keenya activate goona. Erga seelii keenya activate goone ammas iddoo function keenya deemna. Dhufneet rank kan jettu as keessaa fudhanna. Yeroo danuu rank kan jettu asirraa yoo dhabne ishee kana dhufnee balleessineet rank illee barreessina. Gaafas kun asitti nu dhufti. Okay naani amma rank keessatti argadheen jira. Reference minaamin kan jedhu kana wanti nurraa eegamu jiru. Garuu wanti nuti gochuu qabnu eessaa ka'aadha calqaba raankii keenya maalirratti hundoofnee kennina. Nuti raankii keenya average irratti hundoofnee kennina. Kanaaf calqaba dhufnee asirratti cuqaasna jechuudha. Isa calqabaa keessatti maalidhaan K7dha. K7 jennee koomaa keenya. Erga koomaa keenyee maalirraa eegallaa K7 colon hanga meeqaatti hanga K13tti. Kun iruma tokkee goona. Hanga K13tti maal naa hojjedhu gireedii raankii naa hojjedhu. Garuu raankii eranii nuuf fida. Yeroo danuu maal goonaa kana gochuudhaaf mallattoo dollar saayinii hunda ishiitti daballa. Dollar sign K dollar sign 7 asis dollar sign K dollar sign 13 mallattoo dollar sign calqaba isaa daballa jechuudha. Gireedii hojjechuu yeroo gireedii hojjennu ergan akkas godheen booda entering godha yookaan okay shan tuqa. Ergasii namni kun lammaffaa bahee naan jedhee average 85 lammaffaa bahee tokkoffaan eenyu kan jedhu walumaa naa ilaallu. Ammas asirra kaa'een gad harkisaa. Tokkoffaa kan bahee average 86 tuqa afuriin tokkoffaa average 85 lammaffaa average 82 sadaffaa average 80 arfaffaa 79 tuqa 6 shanaffaa 76 tuqa 7 ja'affaa fi torbaffaan 79 tuqa 8 jechuudha. Raankii yookaan gireedii keenya haala gaariin nu hojjetee jira jechuudha. Haalli ittiin gireedii hojjennu isinii galeera yaada. Kunoo asirraa ilaaluu dandeessu function kiyya equal to rank jennee ishee kana kallattumaan yoo barreessitan achi gubbaatti kallattumaan yoo barreessitan isinii baasa jechuudha. Kunoo gaafaan asirraa okay godhu inni jijjiira jechuudha. Gaaratti oomishaa jijjiira. Inni taanu qabxii maatisii keessaa olaanaan meeqa gadaanaan meeqa fiiziksii keessaa olaanaan meeqa gadaanaan meeqa kan jedhu jenna. Amma dhufnee kan maatisii kanarratti maximum mark kan jedhu irratti killachi isaatiin yookaan immoo tartiiba tokkorra kan jiruun seelii kana activate godhadha. Ergasiin booda function kana bira dhufeetan maximum kan jettu barbaadadha. Kunoo maximum argadheen jira. Irratti okayidha. Ergan irratti okayidhee akkuma isa duraan select godhaa jechuudha. Dhufeen maximum eessaa hanga eessaatti asii hanga asiitti irratti barreeffachuudha. Select gochuudha. E7 hanga E13 jechuudha. Kunoo achiin booda maaliin jedhaanii okay kan jedhu kanan tuqaa. Qabxii olaanaan 98 naan jedhee kana keessan nan barbaadu dhugaadha. Olaanaan 98 achiin booda kan hundi isaatii kan fiiziksii kan keemistirii kan ingilishii kan baayoloojii even hanga tootaalitti hanga avreejiitti deemuu danda'a. Maaliin godha amma immoo ishee kanarra kaawwanneen qabee maal godha jechuudha. Asiin harkisa jechuudha ambasiitti amma iddoo kanaatti. Kunoo
olaanaa hunda naa baaseera jechuudha. Averejii 86.4 olaanaan namicha isa tokkoffaa beekana jechuudha. Caalaa jechuudha. Qabxii olaanaa naa baase. Amma immoo dhufeen minimaamii isaan hojjedha. Akkuma kana isa faankishinii kiyya dhufeen min kan jedhu kana fudhadha minimaamii. Irratti nokkee jedha. Ammas maaliin godha jechuudha. Selektiin godha asii kaaseen hangasiitti. E7 hanga E13 select gaafan godhe okay irratti qabxii 65 gadaanaan jedhe 65 godhuu kana gadaanaadha. Achiin kana irratti cuqaaseen ammas qabee maal godha jechuudha. Qabeen hanga iddoo kanaatti asii harkisaa jechuudha. Har'a wantoota kana ilaalle jechuudha. Function meeqa 1 2 3 4 5 jechuudha. Excel irratti wantoota barbaachisoodha jedhamanii wantoota ilaalaman isaan kana ja'anidha. Gaaffii yoo qabaatan koomentii jala naa kaa'aa. Gaaffii keessan haala gaariin isin deebisaa. Waan hordoftaniif galatooma.